Miseensonni bakka bu'oota uummataa magaalaa Adaamaa jiraattota kutaa magaalaa Abbaa Gadaa fi Boolee waliin dhimmoota misoomaa fi nageenyaa irratti mari'atan. Fayyadamummaa uummataa fi kenna tajaajila haqaa mirkaneessuuf hojimaata keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii mudatu furuun barbaachisaadha. Haaluma kanaan miseensonni bakka bu'oota uummataa magaalaa Adaamaas jiraattota kutaalee magaalaa Abbaa Gadaa fi Boolee waliin mari'atanii jiru. Maricha kan gaggeessan miseensa caffeetti itti gaafatamtuun ijaarsa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa Aadde Aminaa Inkuush akka jedhanitti akka magaalichaatti hooggansi hawaasa hirmaachisuun rakkoolee bulchiinsa gaarii furuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojiilee bal'aa hojjechaa jira jedhan. Kaayyoon marichaa hojiilee hojjetaman keessatti rakkoo bulchiinsa gaarii furuun danda'amu irratti hawaasa waliin marii taasisuuf yaadameeti jedhan. Kaayyoon marii hadhaa akka bakka bu'aa uummataatitti jalqaba bakka bu'aan uummataa filatee waggaatti yeroo lama argachuu qaba. Kamar isaa irra dhaabbannee uummata mariisaa oollee mariin kun marii marsaa lammaffaatti ganama Abbaa Gadaa mariisifnee Boolee mariisifnee uummanni jalqaba irratti heeraa fi seerota baan akkuma yeroo jirra oola lammaffaa irratti qaamni raawwachiisaa akkamitti seera kana raawwataa jiraa fi uummata nu filateellee argachuu qabnu waan kana sadiin hojjetaa jiru bakka bu'aan uummataa akka magaalaatitti rakkoo bulchiinsa gaarii hiikuu fi hojiin hojjetamaa jiru jalqaba irratti kabajamoon kantiibaan sanada taagilee iddoo tokkoo kana jedhu kana akka magaalaa keenyaatti akka biyyaatti yeroo jalqabaa qopheessisee jechuudha. Sanada kana qophaa'e kana sananni kaabinee dhiyaatee erga murtaa'e booda marii uummataa fi dhiyaate. Hirmaattonni marichaa yaada kennaniin akka jedhanitti nageenya kabachiisuu walqabatee hanqinni jiraachuu, hojii dhabdummaan baay'achuu, olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti harkifannaan jiraachuu, qaala'insi jireenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa jiraachuu, bu'uuraalee misoomaa hawaasa fayyadamaa taasisuu keessatti hanqinni waan jiruuf hanqinaalee kana furuuf mootummaan irratti xiyyeeffatee hojjechuu qabaa gaafatan. Gama nageenyaatiin hojiin hojjetame baay'ee hojii guddaadha. Hojiin guddaan kun nageenyi amansiisaan akka kutaa magaalaa keenyatti mirkanaa'uu kan danda'e akkanumatti miti. Wareegamni kafalameeti. Caasaan nageenyaa qindoomee gamaa gamanaan halkaniif guyyaa dhama'eeti. Haa ta'u malee kana yoo jennu harcaatiin hin jiru jechuu miti. Gama olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti abbootii alangaa mana murtii waajjira poolisiitiin wal qabatee jiru hojiin jiru gaariis ta'u akka barbaadamutti hojjetamuu keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti haqaa jiru dafanii furmaata kennuu keessatti saffisaan deemuu keessatti ragaa sassaabanii addaan baasuu keessatti harkifannaan wanni adda addaa akka jiru kan beekamuudha. Kaartaa lamarraa haga kaartaa afurii lafa takka irratti ba'a. Mangistii jalatti bulanii miti, onlaayiniidhaa miti, kompiitarri jiraa miti. Kuni quxuxurii akkamitti dhabeet uummanni rakkoo fide taakka. Gibirii hoggaa gabbaruu deeman muddiin duratti tuqee. Ji'a tokko faayiliin kee bade faayiliin akkamitti bade odoo sarraatanyaan jiru faayiliin bade jechuun eebidha faayiliin akkamitti bade kana barbaannaa ebeluun gaafadhu jedhaniitti nama deddeebisanii ji'a tokko ji'a lama makaraa meeqatu jira. Bishaan rakkinnatu jira Adaamaa keessa bishaan rakkinna jira rakkina jabaa jira maabiraatii yoo dhaban barshaamaa ibsatanii xiqqoollee ta'u bishaanoo maaliin waa hojjetan ijoollee nama barnoota maal haa godhatan. Caffeetti bakka bu'aan uummataa magaalaa Adaamaa Dr. Alamaayyoo Girmaa akka jedhanitti gaafii fi yaada maricha irratti ka'e galtee godhachuudhaan hordoffii taasisuun rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf hawaasa waliin qindoominaan cimnee ni hojjanna jedhan. Ibsaadha wal qabatee kan isaan kaasan bishaan wal qabatee rakkoo guddaa ture akka magaalaatti ibsaa maal kanas warra ibsaa baay'isawee isinirraa mari'anne miti amma si wajjin mari'anne isaan immoo ni yaamna baay'isawee isaan ni yaamna kaabinee ni yaamna kaabinee dhafni dhiyeessina kana waajjira lafaatii wal qabatee ammas faayilii baduu maal anis tajaajilamaadha baay'isawee dooktaris wanta
irra ga'e kaasaa ture. Rakkoo baay'een akka jiru hin beekna. So sun xiqqaachaa deema jenne malee furama hin jenne. Hin furamu yaa'u kan hojjetu nama numaan hojjetu. Ijoolluma keessan, hiriyootuma keessan, maatuma keessan kan hojjetu naannoo sanittis uummata kana rakkoo qabdan nutti maddaa. Barreeffamaas fidaa yeroo kaanis nu argachuu dandeessanii warri komii qabdan karaan sirreeffadhaa. Waltajjii marii uummataa kanarratti argamuun kallattii kan kennan paarlaamaatti bakka bu'aan jiraattota magaalaa Adaamaa Dr. Tashoomaa Abdoo yeroo yerootti uummata nu filate waliin mari'annee komii uummataa dhagahuun qaama raawwachiiftuuf dhiyeessinee fala kennisiisuun ergama keenya jedhan. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የጨፌ ምክር ቤት አባላት ከህዝቦቻቸው ጋር ተገናኝተው መመካከር አለባቸው ይላል። Manni maree bakka bu'oota uummataa fi miseensi caffee ergamni isaa seera baasuu fi seerri ba'e kun hojii irra ooluu isaa ni to'ata. Ergamni isaa inni biroo ammoo hawaasa amanamummaadhaan nu filatee bakka bu'ummaa nu laate kana waliin mari'annee rakkoolee bulchiinsa gaarii yeroo yerootti mudatu furuuf qindoominaan hojjechuudha.